Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetira baandii 22 2531 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Naayil Saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka booltan. Guyyaan har'aa wixata fulbaana 6 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaammee 1 bara 2013 keessummeessaan keessan irraa an Bafqaaduu Morodaati. Biiroon barnoota Oromiyaa naannichatti imaammata barnootaa haaraa kan afaanotiin biyya keessaa 4 akka manneen barnootaatti kennamu taasisu bahuusaa beeksisee jira. Shamarree Hawwan Naggaa jedhamti. Biyya Rabaa keessatti erga waggoota 3 hojjattee booda amma gara Ambootti deebitee mana hojii mukaatii fi mana nyaataa banachuudhaan hojii gaarii hojjechaa jirti. Kanneenii fi qopheewwan biroo qabna. Nu wajjin tura. Produuseriin Tamsaasa Harraa Faasil Gabayyooti. Jaallanne Gammadaa oduu har'aaf qabnu dhiyeessiti. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabinsa dhuunfaasaa eegalabsee as konkolaataa fe'umsaa 500 gargaarsa nyaataaf kanneen biroo gara Tigraayitti erguusaa ministeerri nagaa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Sochii gargaarsa dhaqqabsiisuu akka ariifanne danqaa akka ta'e Hiwaatii jedhee jira ministeerri nagaa. Marsamee ka jiru ta'uu ka dubbatu Hiwaat gamasaan uummanni Tigraay midhaan gargaarsaa akka hin arganneef mootummaatu danqaa ta'ee jira jedhe. Gama kaaniin dhaabbatoonni kan mootummaa hin ta'in tokko humnootiin mootummaa shororkeessitoota jedhee moggaasee fi meeshaa waraanaatu kennanii qabamuu isaanii ministeeriin nagaa har'a ibsa baaseen beeksisuusaa Mallas Kaachoo ammaa Finfinneerraa gabaasee jira. Mootummaa seeraan dhaabbate kan bulchiisa naannoo Tigraay ta'uusaa ka dubbatu qaamni TPLF'n hoogganamu mootummaa federaalaa kan Itoophiyaa irratti dhiibbaan akka godhamuuf xalayaa gaafatu biyyootaaf dhaabbatoota 55f barreessee jira. Humnootiinsaa bulchiisa naannoo Affaarii fi kan Amaaraa keessatti injifannoon qajeelaa akka jiran kan beeksise qaamni kun nagaan waarinsa qabu kan argamu garuu dhukaasa dhaabinsa irratti waliigalameen ta'uu beeksisee jira. Ammayyuu pireezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay ta'uu ka dubbatan dura ta'an Hiwaat Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan mallatteeffame xalayaan kun biyyootaaf dhaabbatoota 55f ergamee jira. Xalayaan kun duulli waraanaa Tigraay keessatti jalqabame ittiin jedhe uummataa fi qabeenyaa irratti miidhaa geessisuusaa tarreessee jeequmsi kun jalqabumayyuu karaa nagaan akka xumuramuuf fedhiin akka ture. Ammas taanaan akka qajeelfamaatti rakkoo jiru karaa nagaan furuun ejjennaa naannoo sanaa ta'uu xalayaan kun beekseera. Kanaafis jecha biyyootaaf dhaabbatoonni xalayaan kun isaan dhaqqabe mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa furmaata karaa nagaa akka fudhatu dhiibbaa akka godhan gaafatee jira. Mootummaan Itoophiyaa gamasaan irra deddeebi'uun ibsa baaseen Hiwaatiin dubbii kaasuu fi duula waraanaan himatee jira. Kanaafis baatii waxabajjii keessa dhukaasa dhaabinsi mootummaan Itoophiyaa qobaasaa labse sana booda sochii Hiwaat gaggeesse maqaa dhaheera. Dhukaasa dhaabinsa sana nagaa fi qonnaan bulaan naannoo sanaa akka itti hojjetatu gochuu manna gara bulchiisa naannoo Afaarii fi Amaaraatti duula waraanaa babal'isu mootummaan bulchiisa naannoo Afaarii fi kan Amaaraa dhukaasa dhaabinsa sana booda ibsa irra deddeebi'anii baasaniin Hiwaatiin weerarri irratti gaggeeffamu namoota nagaarratti haleellaa guddaan dhaqqabuusaa ibsaa turan. Saaminsaa fi qabeenya barbadeessuun weeraraadha kan ittiin jedhanii waaman Hiwaatiin irratti raawwatamus beeksisan. Dr. Dabratsiyoon xalayaa biyyootii 55f barreessan kanaan mootummaan Itoophiyaa qofaasaa dhukaasa dhaabinsa labsuusi hojiinsaa gaafa laalamu garuu rakkoo jiru nagaan furuu fi fedhiin qabuu jedhan. Kanaafis akka fakkeenyaatti uummata Tigraay gargaarsa akka hin dhaqqabneef akka marsamee ture ibsan. Rakkoo uumame karaa nagaan xumura akka argatuuf dhaabbatoonni gargaarsaa marti Tigraayin gargaarsa akka dhaqqabsiisan akka hin daangeffamne Tigraay keessa ka jiran humnootiin Eertiraa fi Amaaraa akka ba'an akkasumas gara dhukaasa dhaabinsaatti kan geessuu fi kan hawaasa addunyaan hoogganamu mariin hunda hirmaachise akka gaggeeffamu xalayaan kun gaafatee jira.
Gama kaaniin dhukaasa dhaabiinsa baatii waxabajjii darbe labsame carraasa dhumaa akka ture kan ibsan aangawoonni mootummaa federaala Itoophiyaa deemsi ittaanu Hiwaat irratti akka jecha isaaniitti tarkaanfii keessan deebi'amne fudhachuu akka ta'e ibsaa jiru. Xalayaa biyyootii fi dhaabbatooti adda addaaf barreeffame kana ilaalchisee haga ammaatti deebiin mootummaa Itoophiyaa biraa kenname hin jiru. Aangawoonni Sudaan meeshaa waraanaa Itoophiyaa irraa ergame sanbata darbe dirree xayyaaraa Kaartuum yeroo ga'etti qabachuu isaanii miidiyaan mootummaa Sudaan dilbata kaleessaa beeksisee jira. Meeshaan waraanaa sanbata darbe qabame kun xayyaara imaltootaa kan Itoophiyaan kan dhufe yoo ta'u kunis battalumatti qorannaan akka jalqabamu taasisuusaa dhaabbati oduu Suunaa gabaasee jira. Meeshaa waraanaa kun xayyaara imaltootaa kan Itoophiyaan Finfinnee irraa fe'amee Sudaan seenuusaa aangawoonni odeeffannoo argatanii jiru. Battalumattis aangawoota gumrukaan to'annaa jala oolee jira jechuudhaan Suunaan gabaasee jira. Dhaabbati oduu Suunaa aangawoota waabeeffachuun akka gabaasetti meeshaalee waraanaa kun jalqaba Raashaa irraa baatii caamsaa bara 2019 Itoophiyaatti ergaman san booda waggaa 2 aangawoonni qabatanii tursan. Akeekkachiisi dursaa tokko toon kennamin aangawoonni Finfinnee balalii xayyaaraa imaltootaan meeshaa waraanaa kana gara Kaartumitti fe'an jedha gabaasni ba'e. Saanduqa 72 kan fe'amee fi meeshaa waraanaa fi meeshaa yeroo dukkanaa waa arguuf nama gargaaru keessa jiraachuun ibsameera. Gama kaaniin daandiin balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa dhimma kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen fe'iinsa qawwee adamoo seera qabeessaa fi daldala kan ragaaleen sirnaan abbaan feesise waliin wal mallatteessan ofirraa qabu jedhee jira. Qawweelee adamoo san aangawoonni naga eegumsaa kan Itoophiyaa yeroo dheeraaf qabatanii ka turan yoo ta'u qaamni jalqaba feesise mana murtii Sudaanitti qawweeleen adamoo kana kennaa yookaan gatii tilmaama isaatii $200,250 baasaa jechuun himatee ture. Aangawoota nageenyaa kan Itoophiyaa biraa eehama erga arganne booda guutummaatti adda baafne boodarra qaama argachuu qabu kan Sudaan keessaaf erginee jedha daandiin balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa. Wanni fe'amee ergame kun kan seeraa ta'uusaaf xalayaa waajjira dantaalaa Sudaan biraa argame dabalatee kanneen biroo ragaalees qabnaa jedhee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromooti. Biiroon barnoota Oromiyaa naannicha keessatti imaammanni barnoota haaraa kan afaan biyya keessaa 4 akka manneen barnootaa naannichaa keessatti kennaman taasisu ba'uusaa beeksisee jira. Obbo Efreem Tasammaa hoogganaa itti aanaa Biiroo Barnoota Oromiyaa imaammanni barnootaa haaraan kun baranaa jalqabee kan hojiirra oolu ta'uu ibsanii gama biraatiin gaaffii biirooleen barnootaa naannolee ollaa Oromiyaa dhiyeessaniin barnootni idilee afaan Oromoo akka kennamaa jiru dubbatan. Imaammatni haaraan kun qulqullina barnootaa fiduu fi qooda gaarii gumaacha kan jedhani obbo Efreem gama imaammata afaaniitiin garuu naannoo Oromiyaa keessatti wanti jijjiirame akka hin jirre hubachiisan. Galmoo Daawiti yaada ogeessa barnootaa itti dabaluun gabaasa qindeesse qaba. Ministeerri barnootaa waggoota 10 oliif ka qorannoo irratti gaggeessaa ture imaammanni barnootaa haarawaan bara barnootaa kana kaasee hojiirra akka oolu torbe darbe beeksise. Biiroo Barnoota Oromiyaatti hoogganaa taanaa biroo kataan obbo Efreem Tasammaa waa'ee imaammata haarawaa kana sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Kanaanis bara barnootaa dhufu kanatti naannoo Oromiyaa keessatti afaan Oromoon malee afaanonni 4 barattootaaf ni kennamu jechuun mirkaneessan. Obbo Efreem waa'ee imaammata afaanii ka barnoota sadarkaa tokkoffaa akkas jedhu. Kutaa barnoota sadarkaa tokkoffaa duraatii kaasee hanga kutaa 8ffaatti lammiin biyyattii kanaa kamuu afaan dhaloota isaatiin barata. Wanni garaagarummaa qabu hin jiru asirratti. Afaan dabalataa yoo jiraate immoo afaan dabalataa kana ittiin barata utuu hin ta'in akka afaan dabalataatti ittiin barata. Fakkeenyaaf akka Oromiyaatti afaanota ollaa jiruuf jireenya lammii keenyaatti bu'a qabeessa jennu kan akka afaan Somaalee, Affaar fi Sidaamaadhaan jalqabnee jirra. Afaan Amaaraas akkuma kana akka afaan dabalataatti ni baratu jechuudha.
Afaan dabalataan ayirtan kana kutaa meeqa kaasanii baratu? Kutaa shanaffaatii kaasanii afaan dabalataan baratu. Mee asirratti mootummaa federaalaa yookaan immoo ministeera barnootaa kan federaalaa wajjin wanti isin mari'attan jira? Afaan Oromoo naannolee biyyattii kaan biroo keessatti akka baratamu wanti waliigalteen irra gahame jira? Oromiyaa keessa kan jirru lammii keenya egeree Oromiyaa waan isaan barbaaduuf yaannaaf malee naannoo biraa tiifi waan nuti yaadnu hin jiru. Beneeshaangul irratti afaan Oromootiin lammiin barachuu barbaadu jira. Isaan kana afaan Oromootiin barsiisaa jiru. Ammumallee jijjiirama sirna barnootaa kana keessatti deeggarsa ogummaa akka goonu gaaffii biiroon barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Beneeshaangul nu gaafateeni ogeeyyiin dhaqanii sirna barnootaa isaanii irratti deeggarsa akka godhan kitaaba akka barreessanii fi taasisaa jirra. Dhagayyoon akkasiin deeggarsa gaafate naannoo Beneeshaangul Gumuz duwwaadha jechuudha? Afaan Oromootiin kan barachaa jirani amma yoonaatti naannoo Oromiyaatiin ala Beneeshaangul irratti barachaa jiru, Finfinnee irratti barachaa jiru, Gambeella irratti, Hararii, Diradawaa, naannoo Amaaraa keessatti afaan Oromootiin barachaa jiru. Obbo Efreem imaammanni haarawaan kun maaliif akka barbaachiseefis ibsanii jijjiirama inni imaammata barnoota moofaa irra qabus dubbatanii jiru. Keessumattuu sadarkaa lammaffaa irratti durii kutaa 10ffaa irratti maatirikii fudhatu ture amma inni kun hin dhaabbata. Barnoonnis immoo sadarkaa filannootti deemuu istiriimii saayinsii duwwaa jedhameeti amma isaan kuniyyuu bakka hedduutti hiramanii barattoonni fedhii isaaniitiin baratu. Sadarkaa lammaffaatti immoo grade 12 complete utuu hin ta'in grade 12 graduate jedhamanii eebbifamuudha amma. Akka duriitti namni kun yoo xumure akkasumaan barnoota sadarkaa olaanaa duwwaa eeggachuu utuu hin ta'in haala inni ogummaa leenjii argatee bahu kana gara hojiitti seenus garaagarummaa akkasii qabaa jechuudha. Kana keessattis jedhu obbo Efreem imaammanni kun barattoonni ogummaa adda addaa keessumaa teeknooloojiin akka wal baraniif kaameeraa jedhu. Inni kan naannoo Oromiyaatti ni kenname jedhame barnoota sirna gadaati. Barnoonni gadaa kan inni yaadamee fi gadaan eenyummaa duudhaa Oromootiif lammiin tokko immoo kan inni nama guutuu ta'u yoo duudhaa isaa jalqabe eenyummaa isaa yoo beekedha. Kanaafuu kutaa tokkoffaarraa kaasee hanga 8ffaatti bara barnootaa 2013tti barnoonni gadaadhaa kitaabilee barattootaa qajeelcha barsiisaa 100,000 lakkaa'amanii qopheessinee hojiitti galee jira. Egaa barnoonni gadaa kun naannolee biroo keessattis warra afaan Oromootiin barsiisan birattillee naannoo Amaaraa, Finfinnee, Beneeshaangul, Oromiyaa keessa akkana barsiifamaadha kan jiru. Akkamittiin isa jedhuu fi akkuma barnoota kan barsiisnu sanatti baratamaa jira jechuudha. Dr. Indaaluu Fufaaquu fi barsiisaa Yuunivarsiitii Arsii akkasumas qorataa imaammataati. Imaammanni kun kan isa darbeerra barattootaaf waan fooyya'aadha jedhan akkasitti dubbatu. Amma fakkeenyaaf ijoolleen kutaa 6tti mana barumsaa galanii kutaa 10tti gaafa fixan waggaa meeqatti fixu yoo jette waggaa 16. Waggaa 16 irra immoo jiran ijoolleen kun sadarkaa isaan itti deemaa deeman immoo sadarkaa caalaa cimaa deemu. Emotionally namni garaa isaatti garataa beekumsa argata amala dagaagina amala jijjiirama amalaa agarsiisaa muuxannoo dabalataa deemu gaafa bilchaachuu qaba. Biological wantoonni ta'an kun salphaa miti. Yommuu qancaraa deemu namni of ilaalaa deema. Qooda namni biraasatti ofitti maa deema. Isa kana mee ijoolleen tarii akkasitti yoo fixan jedhamee trend yookaan immoo dudduubee haaluma duduumaan jiru irraa gadhee fooyyessuu dandeenye kan jiru ministeerri barumsaa kana jechuun sanaa sirriidhaan jedha. Maaliif kutaa godhee jechuun asittis kana qora ijoolletti naaf ilaaluuf yeroo iyyuu nu argatan jechuudha. Kanaan barsiisee isaan ta'e kolleejjii keessatti waggaa 12 kolleejjii keessatti waggaa amma 14 yuunivarsiitii keessa barsiisaan jira. Yoo ilaalu ijoollee nama kan isaan rakkise barumsa namummaadhuma keessaa ba'an socialization mana barumsaa keessa kaa'amu dhaqanii gadi taa'anii of ilaalanii hawaasa gidduutti of ilaalanii amma akkas xinnoo akka faktor ta'ee fiigichicha keessaa ba'uun ijoolleen irraa jalaan jabeessaa dhaqanii sadarkaa biyya tokko irratti immoo qoramanii gara naashinaal waan ta'eef deemuun gaariidha. Achi gadi bilcheeffatu kan jiru yaadamuusaa gaariidha.
bara barnootaa darbe kan irra deddeebiin dubbatamaa ture waa'ee qulqullina barnootaati. Kanaafis imaammanni haarawii ganna kana hojiirra oolu kana furuuf fala kan jedhe yaadota adda addaa akka qopheesse biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Obbo Efreem Tasammaa kanaafis naannoon Oromiyaa dandeettii barsiisotaa fooyyessuu, bu'uuraalee misooma barnootaa babal'isuu fi teeknooloojii barnoota keessatti hirmaachisuu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira jechuun akka fakkeenyaatti manneen barnootaa akka Odaa fi Kaayifa boruu ijaaramanii barattoota simataa jiran kaasanii jiru. Dr. Indaaluu Dureessaa Fufaa qorataan imaammataa garuu rakkoon qulqullina barnootaa baay'ee walxaxaadha jedhu. Kanaafis dursa jedhu qaamni imaammata kana baasu hawaasa sirriitti hubatee barnoota sabaaf malu gadi buusuu malee amma imaammata barnootaa jijjiiruun sanaaf bu'aa hin fidu jedhan. Naannoon Oromiyaa bara barnootaa 2014 kana barattoota miliyoona 11.7 barsiisuuf karoorfate yoo ta'u kana keessaa haga jimaata darbeetti barattoota miliyoona 2 ol galmeessuu himee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaama. Hayyee galatoomi galmoo. Kun Sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya mee amma immoo walleettaan kan dhaggeeffachaa jirtanii as Washington DC irraa kan darbu Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasattaa nutti ceena. Hawwan Naggaa jedhamti. Biyya Arabaa keessatti erga waggaa 3 hojjettee booda gara magaalaa Ambootti deebitee mana hojii mukaa fi mana nyaataa banachuun yeroo ammaa hojii gaarii hojjetaa jirti. Shamarran biyya Arabaa dhaquudhaaf hawwuurraa etuu biyya isaanii keessatti cimanii hojjetanii of fooyyessuu akka danda'anu Sagalee Ameerikaatti dubbatte hawwan. Abbaanii fi waayillan hojii ishee tattaaffii isheen of fooyyessuudhaaf gochaa jirtu irratti waan jedhan qabu. Naakur Malkaatu Amboorraa gabaasa kana qopheesse. Hawwan Naggaa magaalaa Amboorraa fageenya kiiloomeetira muraasaa irratti bakka argamu aanaa Tokkee Kuttaayee keessatti dhalattee guddachuu dubbattee jirti. Akkuma barnoota ishee kutaa 10ffaa xumurteen haala jireenyaa maatii ishee fooyyessuuf jecha murtoo irra geesse akkasitti ibsiti. Kutaa 10 fudhadheen qabxiinaa fi dhufnee biyya Arabaa deemee biyya Arabaas kan inni ture Dubaay ture. Dubaay immoo ani waggaa 3 ture Dubaay naan jiru biyya sanaa ergan dhufeedha kan inni hojii kana jalqabe biyya Arabaa deemee wanti argadhe sun hin jiru tuyyuu. Innaa biyya Arabaa deemnee eenyumti keenyayyuu maatii keenyaaf mana gaarii ijaarraa Makiina mataa keenyaa bitannaa jireenya fooyya'aa jiraanna jennetu deemna. Naanni suni jireenya akka sanatti yaadamu hin danda'amu. Ani argee waan dhufeef jechuudha. Hawwan biyya Arabaa Dubaay jedhamu keessa erga waggoota 3 hojjettee booda gara biyyaatti deebi'uun magaalaa Amboo keessatti mana hojii mukaa fi mana nyaataa xiqqaa banuun hojjetaa jiraachuu himti. Waggaa 3 hojjedhe kana keessatti birrii xiqqoodhaan qabadhee dhufeeni birriin qabadhee dhufe sanaan immoo maatiin koos itti naa dabalanii ofii kooti san kaawwadhe itti dabaladheen mana nyaataas mana farniicharaas banee hojjechaa ture jechuudha. Amma manni nyaataa ni qabu immoo mana nyaataa Hawwan jedhama magaalaa Amboo keessa isa baabbaruut bukkeedha. Manni mukaa kan maatii koos hojjechaan kan koos hojjedhaanii ani jireenya koo waggaa tokko keessatti baay'ee jijjiireeraanii waggaa tokkotti bichaadha kan inni hojjedhe erga achi dhufe sarraatanyaa ni qabu mana nyaataa keessatti iddoo mana mukaa otoo hin taane sarraatanyaa 5 turanii tokko amma ganna ta'eef hin jirtu na sarraatanyaa 4 na bira jira amma jechuudha kan chiinaa hojjetanii fi kan alatti buna danfisan nama 4 isaaniif immoo kan inni kanfalu ji'aaniin kanfalaa fi ji'aan immoo warrin 1,000 kanfaluu jiru 900 kanfalanii jiru ofii kootiif immoo torbeedhaan birrii 3,000 uqubiinan kaawwadha mana kiraa birrii 5,000 kanfalaa gibirri jira maal jira amma kana of dandeessanii inni irraa afuyyuu immoo maatii kootiif kan hin godhu jira ofii kootii kan inni immoo uffata bitachuun jira caammaa bitachuun jira ijoolleen immoo na bira hojjetaniifis nyaata isaanii danda'a kan saamunaa kennaafidha kan inni hojjechiisa jechuudha. Innaa nyaanni nuti hojjennus immoo nyaata hin taane wantoota baay'ee namatti ulfaatanis miti gatii madaalamaadha. Ijoolleen qansiraa hojjetanii nyaatan jiru warri hojjettoonni mootummaa warri nyaatan jiru. Mukaa kanatti immoo kan inni hojjedhu qalama nan dibaa deemee mi'a bitamuu qabu mi'a deemeen bitaa fi mismaara kan akka soofaa shiingaadhaan rukutamaa isaan kana rukuchuu nan danda'a. Wantoota akkasii nan gargaaree hojjedha jechuudha. Garaagarummaa biyya biraa keessatti hojjechuu fi biyya ofii keessatti hojjechuun qabullee
hawwan dubbattee jirti. Tokkoffaa birriin achi dhufu maatii keenya jijjiiruu hin danda'u, ofii keenya nu mallee nu jijjiiruu hin danda'u. Umuriidhuma ofii achitti fixuudha malee jechuudha karaa kootiin. Waggaa 3 hojjedhe keessatti otoon baradhee yookiin eebbifamuu hin danda'a. Otoon immoo asitti hojii biraa immoo hojjedhee yoon ammoo hojjedhee sadarkaa tokkorra gahuu hin danda'an jechuudha. Mataan kootiyyuu namoota biyya Arabaa turanii waggaa 10 waggaa 15 jiraatanii jiru. Abbaanawwan obbo Naggaa Dhugumaa teessoo waa'ee cimina mucaa isaanii ibsanii jiru. Haalli jireenya kanaa waan nutti ulfaatee jiruuf maatii koo kana nan gargaara jettee biyya sana dhaqxee waggaa 3 achi turtee deebite kootu walii gallee tasumatti hojjenna hojii asumatti uumi hin yaaddofna waa'ee kee namni du'ennaa jedhan galaanni raafamennaa lafti akkana ta'ennaa jedhan waan hundaaf yaadda'urra maaliif walii gallee asumatti hojiin hojjenne jennee nuti waliin mari'anne hojiidhaaf nama fedhii qabdu waan taateef isheettee nu faana hojii kanatti hirmaatte hojicha kana utoo waliin hojjechaa jirru nuyi har'a yoo xinnaate gara nama 9 oliitu bakka kanatti hojii mukaa fi sibiilaa hojjennu kanarratti miindeffamee jira. Barandaa sana irratti jabanaa bunnaa hojjechuu calqabdee nyaatatti dabaltee hojii jammarte hojicha sanaan immoo baay'ee milkooftee hojjechaa jirti. Dargaggoonni barachuu irraa malu jedhee kan hin yaadu namni hojjetu hin geeddarama. Geeddarumsi garuu namni mul'ata ofiitiin yoo hojjete nu harka keenyarra jira qarshii. Ofitti amananii jiruu kana nan guddisa jiruu kana hojjedheen jiruu kana bal'isee itti geeddarama jedhanii yoo amananii ittiin hin geeddaramu jijjiirama guddaa hin argatu. Gama mootummaatiinis dargaggoota hundeessanii qarshiidhaan bira dhaabbatanii gurmeessanii otoo karaa ittiin hojjetan itti argisiisanii dargaggoonni bu'aa biyya keenya Itoophiyaati waan ta'eef jijjiirama guddaa uumuudha danda'u jedhee yaada. Dargaggoota hawwan faana hojjetan keessaa tokko kan ta'e Shaambal Guutamaa waa'ee hawwaniin akkas jedha. Shamarree jabduu baay'ee cimtuudha. Biyya hambaa deemtee galtee akkasii jajjabina guddaadhaan hojjechuun ishee barumsa guddaa namaa kennitudha. Mana nyaata isheetitti nama baay'eetu fayyadama. Baay'ee jaalatamaadha manni nyaata isheetii. Isheenis nama jabduu nama hojiidhaaf kaka'umsa qabdu. Nufaanallee as mana mukaallee dhuftee boqonnaa isheeti. Dhuftee nu biraa waan baay'ee nu gargaarti hojii jechaadha. Gaxxamuudhaan, haasha'uudhaan, mi'a bituudhaan karaa baay'eedhaan nu gargaarti jechaadha. Dargaggoonni biraa biyya hambaa deemanii amma nama baay'ee argina. Namoonni baay'een dargaggoonni mooksaniit akka isaaniitti birrii isaanii biyya hambaatti kan kuufatanii dhufanii irraa guuruudhaan waan addaa garaa gochuudhaan daandii irratti kufanii jiru. Namoota baay'een argina jechaadha. Isheen garuu akkuma achii dhufteen bakka waan qabattee dhufte hojii gara hojiitti jijjiirte bakka hojii guddaa hojjetaa jirti amma gizee kana jechaadha. Warri kaanis barumsa akka isheerraa argatan jabaatanii yoo hojjetan waan na fidanii dhufan sana balleessu yoo hin qisaasessu otoo hin taane gara hojiitti jijjiiranii yoo hojjetan jijjiirama guddaa agarsiisu. Barumsa guddaarraa baranna nutu ofii keenyaaf jechaadha. Hawwan shamarran warra biroof illee ergaan dabarsite kunootti. Dargaggoodhaaf isuma dhugaa ergaa guddaan qabanii sababiin isaas biyya Arabaa gaafa deemnu maayyuu nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Numti mataa koollee gaafa ani asii deemu maatiin koo waan qabaniin ture. Iddoo liqeeffataniidha kan adeemsisanii ergaan gaafa achi dhaqeefi immoo ani mataan koo gammachuu tokko illee hin qabu. Nan boo'a achitti immoo maatii faanas nagaan qabu. As garuu guyyaa tokko boo'een beeku gammachuudhaanidha kan hojii mataa koo hojjetadhu. Isinis immoo kan inni isiniin jedhu hin deeminaa isiniin jedha. Maaliif asitti mana namaa keessatti yoo hojjetanii jijjiiruu hin danda'amanii asumatti hojjedhaa jiraadhaan jedha. Sababiin isaas anan mannaan achi Dubaay ture ji'aan birrii 7,000 argadhaan ture. Amma garuu ani kan hin argadhu mana kiraatoon kan faliin uqubii bichaarraa jechuudha. Birrii 12,000 nan argadhaan ji'aan jechuudha. Mana kiraa immoo baasuu baattanii warri jiraatanis immoo kanaan argachuu dandeessuuni. Naa hin deeminaan jedha jaalala maatii godhadhaati maatii keessan faana jiraadhaa maatii faana jiraachuu wayyansiniin jedhani. Biyya ofii keessatti gammachuudhaan jiraachuu waan guddaadha waanuma xiqqaasnitti fakkaati. Warri argitanii dhuftanii warri hin argine immoo hin deeminaan jedhaan. Sababiin isaas gammachuun hin jiru. Birrii yoonuma argataniyyuu bakka yeroo hunda boo'icha gadda bichaadha biyya sana jiraachuu. Namni bakka sammuu namaaf eegu hin jiru. Kanaafuu hin deeminaa biyya keessan irratti waanuma bakka uumamaan ilaalaa jiraadhaan jedha. Haallis namatti ulfaachuu danda'a mijachuus dhiisuu danda'a. Maatii harka qalleeyyii keessaas warri ba'an jiru. Nuti mataan keenyas akkasuma ture. Waaqayyo nama jijjiiruun dhiisu waan ta'eef
irra caalammoo maatii faana jaalala godhachuudhaan jedhan ani maatii faana ton jaalala qabaachuu baadhe iddoo kana gahuu hin danda'u maatii keessan faana jaalala godhadhaa birrii warri deemtanii dhuftanis birrii keessan qabadhaa hojii tokko hojjedhaan jedhan ani kaayyoon koo gara fuulduraa tokkoffaa hojii bal'isee hojjechuun barbaada hoteela guddaa banee hojjedhee of jijjiiree mana mataa koo ijaarradhee na maatii koo jijjiiree bakka iddoo guddaa gahuun barbaada. Dargaggoota gara biyyoota baha giddu galaa garaagaraa dhaqu madda galii amanamaa taasifatanii fudhatan hedduudhaaf muuxannoon hawwan gama barsiisuutiin faayidaan inni qabaatu olaanaa ta'uu mala. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Kun Sagalee Ameerikaati. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Yuunaayitid Isteetsi keessatti kabajni guyyaa hojjettootaa kan jalqabame jaarraa 19ffaa keessa. Barri suni yeroo industiriin babal'atee jijjiiramni guddaan dhufeedha. Utuu wal waraansii Ameerikaa bara 1865 hin xumuramin duraaniyyuu biyyattiin dinagdee qonnaarraa gara oomisha industiriitti jijjiiramuudhaaf qophii turte. Keessumaa magaalota gurguddoo kaaba ba'aa keessatti. Teknooloojiin haaraan hojii humnaan hojjetamaa ture maashiniidhaan bakka buusuudhaan hanga oomishaa ol kaase. Daandileen baaburaa walitti hidhamuun isaa immoo saffisa geejjibaa uume meeshaaleen gara warshaa fi gara gabaatti akka gahanii fi qooda gumaache. Jijjiiramni akkasitti dhufe kuni hojjettoonni baay'inaan akka barbaadaman carraa uume. Ameerikaanonni hojii barbaachuu fi baadiyyaa biyyattii dhiisuun wiirtuu industirii kan ta'an magaalota akka New York, Chicago fi Pittsburghitti godaanuu jalqaban. Kana malees dambaliin godaantotaa Awurooppaarraa carraa hojii argatanii dinagdee ofii fooyyessuu fi abdii qabanii dhugoomfachuu fi gara Ameerikaatti yaa'an. Akkuma dinagdeen biyyattii guddachaa dhufeen hojjettoonni kumaatamaan lakkaawamanii warshaa keessatti qacaraman. Albuudawwan baasuun guyyaatti sa'aatii 12 torbanitti guyyaa 7 kaffaltii xinnoodhaan haala rakkisaa fi balaa qabu keessatti hojjechuu eegalan. Ijoolleen umuriin hanga waggaa 5 kaffaltii sa'aatiitti saantima 20 gaditti hojii fi qacaramuun waan baratame ta'e. Dhaabbilee nama mindeessan waliin waliigaltee uumuun hojjettoonni kaffaltii fooyya'aa ta'ee fi haala mijaawaa akka argatan gochuudhaaf waldaan hojjettootaa babal'atee ciminaan hojiitti seene. Mormiidhaa fi diddaa qindeessuus eegalan. Hojjettoonni mormiidhaaf bahanii warra mormii sana fashaleessuuf bahanii wajjin walitti bu'uudhaan jeequmsi uumamuu jalqabe. Qaama mormii sanaa kan ta'e fulbaana 5 bara 1892 hojjettoonni magaalaa New York 10,000 ta'an guyyaa hin kaffalamneef fudhachuudhaan galma magaalattii gara paarkii yookaan bakka bashannanaa naannoo sana jirutti deeman. Sochiin kunis ayyaana hojjettootaa Working Man's Day isa jalqabaa uume. Karoorri jalqabaa guyyaa hojjettootaa qophaa'ee kabajjiin ayyaana kanaas hojjettootaa fi maatii hojjettootaa dabalatee agarsiisni daandii irraa akka geggeeffamu ta'e. Guyyaan har'aa ayyaanni guyyaa hojjettootaa kan agarsiisu waqtiin bonaa xumuramaa jiraachuu isaati. Ayyaanni kun bu'uura hundeeffama isaa sababeeffachuun ammas agarsiisi daandii irraa walitti dhufeenya maatii fi bashannanaa akkasumas foon waadanii waliin nyaachuudhaan kabajamaa jira. Pireezidaant Giroover Cleveland bara 1894 yommuu wixinee seeraa guyyaan hojjettootaa akka ayyaana biyyoolessaa ta'u mallatteessan akka jedhanitti miirri Ameerikaa inni dhugaan hojjettootaa fi kabajaa qabaachuu fi kabajaan ifaajjii hojii isa dhugaarraa kan maddu ta'uu kan beeksisuudha jechuudhaan gulaalaan imaammata Yuunaayitid Isteetsi ibsa isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3tti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13,765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12,485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.